In 2016, the internet was abuzz with interviews from U.S. military personnel detailing their encounter with a 13-foot giant in the wilderness of Afghanistan. Biyya waraanaan jeeqamaa turte Afgaanistaanitti wanti hanga har'aattiin yaadamin dhagahameera. Uumamni haaraan sanyii namaa ta'ee dheerinni isaa kophee yookaan caammaa 13 dheeratu loltoota Ameerikaa 60 duguuguudhaan ajjeesee holqa keessaa argameera. Naasuu guddaanis addunyaa dhuunfateera. Taateen uumame kun macaafa qulqulluu irratti kan barreeffame mallattoo deebi'ee dhufuu gooftaa dura Yesuusumti ofii isaatii waan dubbatee ta'edha. Macaafni qulqulluun irra deddeebiin akeekkachiiseera. Erga gabaasni kun hojjetamee as amantoonni addunyaa irratti argaman martii gammachuun gooftaa simachuudhaaf wal dadammaqsuu irratti argamu. Taatee uumame kanarraa kan ka'e Ameerikaan mataan ishee naasuudhaan gabaasteetti. Kanarraa kan ka'es waraana ishee achi baafteetti. Taateen miidiyaa addunyaa dhuunfatee fi amantoota hirriibaa dammaqse kun maalidha? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadhaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessattinuu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Macaafa raajicha Daani'el boqonnaa 12 keessaa bara dhumaatti beekumsi dhala namaa baay'ee akka dabalu ogummaan dhala namaatiif akka kennamu ni dubbata. Baroota keessatti akka bara kanaa dhalli namaa beekumsaan ol fagaate ogummaadhaanis yeroon itti badhaadhe hin turre. Maarree Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 22 kaasee akkuma arginu guyyoota gara dhumaatti amalloonni bara Noohii fi Looxii hawaasa keessatti deddeebi'anii akka ta'an gooftaan ofiidhuma isaatii dubbateera. Maarree amma miidiyaalee addunyaarraa wanti dhagahamaa jiru naasaa fi amantootaaf ammoo dadammaqsituu ta'ee dhagahameera. Taateen ta'ee akkanadha. Loltoonni Ameerikaa koomaandoo 60 ergamni addaa itti kenname gara Afgaanistaanitti imalan. Maarree koomaandoon tamni gara buuteen isaanis achumaan dhabame. Yawwana aangaa'onni mootummaa Ameerikaa loltoota koomaandoo gara buuteen isaanii dhabame 60 ariitiin akka barbaadan ajajan. Maarree ajajoonni waraanaa biyyattii loltoota ciccimoo ta'an helikooптera lamaan bobbaasan. Iddoon isaan itti ajajanii fi shakkan ammoo iddoo kanaan dura mujaahidiinoota harka turee fi ammoo loltoota Taalibaanii fi Alqaayidaa harka jirutti ture kan bobbaasan. Achii sittaanaa ajajaa kan ture Elroo Maariyoon garicharraa adda ba'e utuu adeemaa jiru uffata loltoota Ameerikaa 60 dhiigaan borcame arge. Haa ta'u malee yommusumaa ol jedhee gaafa fuulduratti ilaalu waan barasaatti nan arga jedhee yaanne uumama nama fakkaatu dheerinni isaa caammaa 12-13 dheeratu rifeensi areeda isaa diimaa kan ta'e muka ibsaa ofitti hirkisee qabuu kan danda'u qubni harkaa fi miila isaa dhedheeraa fi fufurdaa quba 6 kan qabu uumama sodaachisaa ture kan inni arge. Achi sanyii Nifleemotaati kan jedhame yaadame uumama haaraa macaafa Henook keessatti barreeffame wajjin fuulaa fuulatti walitti ba'e. Maarree uumamni sodaachisaan kun ajajaa itti aanaa koomaandoo kana eeboo baatee jiruun waraane. Kana gidduutti ajajaan koomaandoo uumama hin beekamneen waraaname kun raadiyoo walqunnamsiiftuu baatee jiruun loltoonni isaa akka qaqqabaniif kallattii itti agarsiisee waama. Koomaandoowwan ciccimoon sagalee ajajaa isaanii dhagaanii isa baraaruuf dhufan garuu wayita ajajaa isaanii bira gahan waan argan amanuun itti ulfaatee naasuudhaanis liqinfaman. Uumama nama fakkaatu bineensa maalummaan isaa hin beekamne kana akkuma arganiinis ajjeesuuf wayita yaalanitti humna isaaniitii ol ta'uu erga mirkaneeffatanii booda gara ajaja giddu galeessaatti deeggarsa hatattamaa dhageessifatan.
Achis lola helikoophterarraa loltoota hedduudhaan taasifameen bineensicha yookaan uumama nama fakkaatu kanas ajjeesuudhaan mo'icha argatan. Maarree ergasii reenfa uumama addaa kana icciitiidhaan qorachuudhaaf helikoophteraan gara Ameerikaatti fudhatan. Ergasii wanti kun dhugaa ta'uu isaa mirkanaa'ee Amazon irrattis macaafaan maxxanfamee gabaaf dhiyaate. Maarree uumamni addaa kun uumama loltoota Ameerikaa 60 galaafatee fi gara buuteen isaanii akka dhabamu godhedas jedhame. Dabalataan ammoo bineensi kun qaalaa keessa kophaasaa akka hin taanee fi bakka jiraataa ture holqoota layyichaa keessas maatiin isaa yookaan uumamni akkanaa biroonis jiraachuu akka danda'an ibsame. Macaafa qulqulluu irratti seenaan nifleemota jedhamanii yookaan dhala namaa fi uumama biroo gidduudhaa dhalatan jedhaman kunniin bara Nuh bishaan badiisaa jalaa olitti bishaan badiisaa sanaan akka duguugamanii badan ni argina. Macaafa qulqulluu irratti ilmaan waaqarraa warri jedhaman yeroo gadi bu'anii ilmaan namootaa arganitti dubartoota babbareedoo arguu isaaniitiin filatanii akka fuudhanii fi gidduu isaaniitti ammoo uumamni namaa dhedheeroon caammaa 13 ol dheeratan yookaan sanyii namootaa akka Gooliyaad akka uumaman dhumarrattis bishaan badiisaatiin akka badan ni dubbata. Qaamonni kunneen bara kakuu moofaa keessaa naannoo Kana'aan jiraachaa turuu isaanis macaafi qulqulluun itti dabalee ni hima. Keessumaa macaafa seera lakkoofsaa 13:28 amma lakkoofsa 33 yeroo Museen gara Kana'aanitti namoota ergee ilaalchisetti namoonni warra Kana'aan sakatta'anii deebi'an sun dhedheeroo ta'uu fi uumama kana ta'uu isaanii ni dubbata. Kitaabni qulqulluun akkas jedha. Isaanis Museetti nuyi biyya ati itti nu ergite sana dhaqneerra. Inni biyya aannanii fi damma baasudha. Ilaa wanti inni baasu kunooti. Garuu namoonni biyya sana keessa jiraatan jajjaboodha. Mandaroonni isaanis masaraa qabu. Baay'ee gurguddaadhas. Nuyi ijoollee Aanaaqiis achitti argineerra. Namoonni warri isaa wajjin ol ba'anii turan immoo isaan nu caalaa jajjaboo waan ta'aniif nuyi isaan rukutuu hin dandeenyu jedhan. Itti fufaniis waa'ee biyyichaa isa gaadanii turaniitiif Israa'eloota gidduutti oduu gadhee odeessuutti ka'an. Biyyi nuyi dhaqnee gaarne sun biyya warra isa keessa jiraachuuf dhaqu fixudha. Namoonni nuyi achitti argine hundinuus dhedheeroodha. Nuyi achitti namoota hojjaadhaa fi humnaan nama caalan ilmaan Anaaq argineerra. Nuyi ofuma keenyaatiiyyuu qorophisa fakkaannee isaan durattis akkasuma taanee jedhan. Seera lakkoofsaa boqonnaa 13 lakkoofsa 27 hamma 28 akkasumas lakkoofsa 31 hanga 33. Maarree sanyiin bineensaa yookaan uumama dhedheeroo kun akka badaniif fedha Waaqayyoos ture. Ergasoo hamma qaamonni kun eessaa dhufan? Egaa gara dhumaatti mallattoon bara Nohii fi Loox addunyaa dhuunfachuusaa ilaalchisee Gooftaan keenya Yesuus ifatti dubbateera. Kana duraa akkuma isiniif gabaasnee addunyaan sodomummaan laaqamteetti. Amma immoo oduun haaraan mallattoo bara Nohii kun dhaga'ameera. Uumamni addaa kanaan duraa hin turres iddoo garaa garaatii ba'uudhaan miidiyaalee addunyaa dhuunfataa jiru. Kanaafuu dammaqaa qophaa'aa isiniin jenna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Maaraanaataa. Fardaadii gubbaa taa'een argame gonfol finaasanaan si kan gonfame macaafoota cuufaa mootichi banee inni jisaayiifuu Yesuustu argame. Ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keetii hunda dhuunfataa. Ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keetii hunda dhuunfattee. Sila chernet igalo lafteti jalala moteti aretu yura bazanta sira keber hinomo motel kaliguyo
ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኢየሱስ ኦገለታ Waaqummaa kee himeftu yuunan qubsu hamma geessu dubbachuudhaan mul'isu dachaaf samii ifa jiru hundaa kanarra isan buuneen jijjiiramne si argeera Waaqummaa kee himeftu yuunan qubsu hamma geessu dubbachuudhaan mul'isu dachaaf samii ifa jiru hundaa kanarra isan buuneen jijjiiramne si argeera Waka gudda Yesol bate Jitol fate Moti gudda Yesol bate Jitol fate Waka gudda Yesol bate Jitol fate Moti gudda Yesol bate Jitol fate Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleen sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.